Hayyee ilmaan Oromoo jaalatamtoota kabajamtoota yuutuubii haaraa Nadhii Dammaa Oromiyaa too jedha. Nutu banate hiriyaa keenya kana wajjin sabiskiraayiniin isaa 100,000 yoo ta'e kaffaltii ni qaba jedhanii kanaaf yuutuubii hojjechuuf yaada qabnaa. Ifa sababa koornatiin manatti gallee hojii ummachuu qabna nuti jenneeti. YouTube keenya kana akka sabiskiraayiniin isaa ol guddatu, like sharein isaa ol guddatee giraamaaree garagaraa fiilmiiwwan gaggabaaboo garagaraa hojjannee isinii dhiyeessuudhaaf qophiirra jirra. Please akkuma abashootaa akkuma namoota birootitti sadarkaa YouTube keenyaa kun akka ol nuuf ka'utti bakka jirtanitti sabiskiraayib nuuf godhaadhaa, share like nuuf godhaadhaa, uummata bira haa nuuf ga'u. Nus hojii ummachuu barbaanna. Isinin jenna an weellisaa Oromoo Ganna Bulaa Quufaa sirba alaabaa Oromoo jedhu viidiyoon hojjedhee qopheessee gadhiisee jira. Sirboota birootis viidiyoodhaan hojjedhee qopheessee isiniin ga'uttan jira. Egaa qopheessee isiniin ga'uttan jira. Yoo na jajjabeessitan isin biraan ga'uttan jira. Jajjabinaa fi haamilee yoo naa taatan waan baay'ee diraamaas walaloo garaagaraatis qopheessee isin dhiyeessitan jira. Isinin jaa itti aansuun immoo egaa ilmaan Oromoo weellistoota ilmaan Oromoo hedduun Abashaa bira dhaqanii yoguu haamileen isaanii caban argatan jira. Namoota 100,000 hanga laalanitti kaffaltiin hin jirre jedhanii mallatteessanii Minnoo Shawaa Hope Entertainment kan jedhan kun yuutuubiin Abashootaa ilmaan Oromoo taphataa haamilee caccabsanii hedduu isaanii akka gara aartiitti lammata hin deebine godhanii kan kaffaltiin qabu jedhanii ari'an hiriyoota kan koo 3-4 dhiyeessee isinii himuu danda'a. Kanaaf yoo waliin jajjabeessan yoo yuutuubii ilmaan Oromoo hordoftanii ilaalle bu'aa kan qabu isinin jaa. Galatooma isinin jaaladhaa dabalata hiriyaan kee kunis yaada qaba. Mee maal jette hiriyaan kee jette? Nakkan jedhutti machee yaadumaatti jette kanan qaba. Yaadni keenya tokko osoo Oromoon Oromoodha jechuu dhiisettoo osoo yaada akkasiitiin warra weellisan duuba dhaabbatan weellisummaan gurra namaatiin ga'uun salphaa fakkaata yoo ilaalan. Salphaa fakkaata garuu bu'aa bahii hedduu jira. Kan isa dhiisee achi kufeetoo birri isaa nyaachisee maraatu jira, baay'ee jira. Kanaafuu uummanni osoo jajjabeessanii baay'ee gaariidha jedhee yaada akkanaa tan qabu. Galatooma hiriyaa koo ammaan booda diraamaa garagaraa hojjannee baacoowwan garagaraa walaloowwan gaggabaaboo yuutuubii keenya kanarraa argachuu dandeessanii walaloowwan ofii qopheessu ofii kiyyaa qopheessuu dhiyeessuu danda'a. Kanaaf galatoomaa isinin jaa. Please maaloo sabiskiraayib share nuuf godhaadha. Kadhaa isinitti haa ta'u kan biyya alaa keessa jirtan kan biyya keessa jirtan hundi keessan akka nu jajjabeessitan abdii isinirra kaayannaa imaanaa goototaa imaanaa hayyootaa